هيا كما بيكمو موتومان إثيوبيا في الكويت البيتري agreement godani akka hojjettoonni seera qabeessaan biyya sun deemanii dalagatan keessatti haala mijeessee jira karaan suni haala kanaan jechuudha tokko farratti paaspoortii ibsan qabaachuu akkasumas COC meedikaalaa fi ashaaraa wajjira tasarraa bilisaa jechuudha meedikaala qabaachuu qabda warroota bakka waan ammas ni afaan guutuu qabdan karaa ejensi seera qabeessaan haala kanaan eegalaa istaatanii biyya sun seera qabeessaan deemanii dalagachuu dandeessanii arguu jirtan yuunifoormis haala hedduu sinii geessite jechuudha ejensi seera qabeessaa filadhaa isinijaa galatooma qabeenya nama durora deebi'ee warroota leentii qabdan dafee ashubaallee isinii bahaa sabayyaan beektan durallee waraabee isin biraan eegaleen ture akkasii bakka gammadan congratulations isin jira nama dalagatee milkaa rabbi sinaa ture. Yoonii fi gartee bakka COC isaa argannaa hajjatan taatanii COC illee dhaabbannee ni jira bakka itti barsiisnu achuma bulti ijoolleen barattoonni hedduudha achuma bultan achuma baratan achuma nyaatanii dhugdanii baratanii COC fudhatanii akkasitti COC irraa kaasanii hanga viizaa isinii dalagnee tikeeta isinii murree biyya san leexanii dalagatanitti isinii xumuruu dandeenya jechuudha walumaa galattuu yaaddoo tokko malee jechuudha shakkii takka malee jechuudha waa ejensii isinuu ni beeytanii ejensii seera qabeessaa akka rakkoon qabne ni beeytanii ammoo dallaalota hedduu jiratan keessatti dallaalota irraa sakkee fayyadaniin isin hidhaama. Hordoftoota keenya akkam nagayaa fayyaa jirtu isiniin jecha baga jiraattan. Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa kun biyyoota Arabootaa keessatti agriimentii godhee seera qabeessaan akka namoonni biyya irraa baanee hojjetaniif haala mijeessee jira jechuudha. Waan san ka dalagu ejensiidha jechuudha. Ejensiin akkamitti dalagdee amma durallee yeroo hedduun isin himaa ture. Ejensiin jirtuu fi fakkeenyaaf tokko jirtu jidduu isaaniitti agriimentii agdii eeguu godhan boodaan hojjettoota walitti erganii jechuudha. Hojjettoonni seera qabeessa tokko farra maal qabaachuu qabanii paaspoortii itti aansee COC itti aansee meedikaala itti aansee ashaaraa wanjala maramariyaa natsaminaa wanja mutakaa jira akkas jira jechuudha. Viizaa qabaachuu qabda. Kanaaf akkuma isin argitan viidiyoo tanarratti argitanitti ijoollee hedduu jechuudha biiroon teenya akkuma isin viidiyoo irratti argaa jirtan kanatti ijoollee hedduu ejensiin teenya akka ergu jirtu ragaan kunoo isinii waraabeetiin jira. San keessa nama amma dura yaadattan kunoo amma barartee jirti jechuudha akkuma isin argitanii Kuwait jechuudha biyyini kanaafuu waan amma isin haasawee kana waan amma isin haasawee kana yoo qabaattan bilbilaan jala isin haa kanaan qunnamtanii haala salphatti isin mijeessine keessaa warroota afaan beekan daddafnee asukkaayee isin baasnee dhayxanii dalagachuu dandeessan mindaan isa biyya Kuwait jechuudha biyyuma Arabaa keessaa irra guddaadha hojjettoota Itoophiyaatiif hafalamaa jiru. Hundarra isiyaatu guddaadha jechuudha biyya Kuwait bareedaadha. Ejensiirraan akka deemtan dhaamsa isin dabarsuu barbaada. Irraa fayyadamaa unoo jedhu kun akka gammadanii utaalan argatanii warra dura deemerraa Kuwait yaana jedhani. Akkasii warra dhiiraatis yoo xalabaata viizaa achirraa nama isin qabdanis isin xumurra. Gama keenyaanis gizee akkuma dubartoota kanatti gizeenii fi gartee nuti ajaja dhiirota qabnus isin hojjanna. Kanumaan isin galatooma.